Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nageenya bira jiru akkasuma biras jiraatu abdiin qaba. Asumaan horii chaanaalii kootiif haala taata subscribe godha please. Esi har'aan tana waan hojiin ilaaluu keessaa dhiira tokko jaalachuuf yookaan himootti dhiyaachuuf jecha gonkumaa waan ati raawwachuu hin qabne 8 waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu inni tokkoffaan ofii kan keetii gad ofii hin qabin. Ofii kan keetii gad ofii hin qabin yoo sin jedhu minaalbaata ati malkii isaa ilaalte ta'uu danda'a. Beekumsa isaa yookaan immoo haala jireenyaa haala barumsa isaatirraa kan ta'e malkii isaa kanaafuu kun se'attaallalee annama isaaf ta'uu miti yookaan himmootu iyyuu annama isatti tamaxaaxanuu miti jettee ofii kan keetii gad ofii hin qabin. Kana maalifi atisi hanga kasiif hin taanetti yookaan himmootii ofii kan keetii gad of qabdeetiniin haga kan kee xiqqeessiteetti dhiyaachuurraa kan siif ta'u yookaan himmootu iyyuu kan akka kan keetii kasi jaallatu maalinatti kan keenisuu kan si'ii tana jaallatu barbaadattee yookaan immoo jaallachuu qabaatta waan ta'eef jechuudha. Akkuma atis nama barbaaddu namni si barbaadus baay'een akka jiru hubachuu qabaatta. Kanaafuu dhiira tokkotti dhiyaachuuf jecha gonkumaa maalinatti kan kee of gadi qabdee yookaan himmootu iyyuu ani isaaf ta'uu hin danda'u jettee yaaddee waan kana hin raawwatin sin jechuu barbaada. Inni lammaffaan qalbii isaa harkisuuf jecha kennaa adda addaa kennaa gatii gugurdaa ta'uu danda'a. Kan qarshii baay'een bitame ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu kun gonkumaa wanta raawwatamuu hin qabaannedha jechuudha. Bittuufis yookaan himmootii kennituufis waan akka inni siif raawwachuu danda'u waan gatii xiqqaa jechuudha. Maaliif jennaan wanti akkanaa kun si miidhuu danda'a booddee isaa kisaaraa keessa si galchuu danda'a of si wallaalchisuu waan danda'uuf jechuudha. Kanaafuu gonkumaa ati qalbii isaa saabuuf yookaan himmootu iyyuu nama waa qabu of fakkeessuuf jecha maalinatti kan kee yookaan immoo eenyummaa kan kee qayyartee qalbii isaa saabuuf jecha waan kennaa adda addaa kan qarshii gurguddaa hin bitinii fi yookaan immoo kennaa hin kenninii fi sin jechuu barbaadeeti. Maaliif inni yeroo maraayyuu waan kennaa kanneen sirraa barbaaduuf akka si arguun jechuudha. Ati immoo tuyyuu kennaa gurguddaa akkanaa bittee yeroo maraa yookaan torbaan yoo argitan kennuu fi waan hin dandeenyee fi minaalbaata kan gatii xixiqqaa ta'eetiin jedhee raawwachuu fi waan dandeettudha yeroo maraayyuu. Kanaafuu bafisum inumaayyuu hin raawwatinii sin jechuu barbaade akkasii irraa of qusadhu sin jedha. Inni sadaffaan rakkoo isaa mara furuuf hin yaadin. Rakkoo isaa mara hosin jedhu kan ammoo gara maatii isaatiin ta'uu danda'a. Jireenya isaa kan kophaa isaa keessatti ta'uu danda'a. Kanaafuu ati wanti inni hiikuu danda'u keessatti of galchiteetiin ofii kan keetii himmootu akka ba'aa sirriitti hin taane jireenyi isaallee jechuudha. Maaliif jennaan innummaan namnummaan ati jaalattu sunuyyuu kan waan mara danda'ee rakkina ofiis yookaan himmootu akkuma namni tokko akkuma dandeettis qabu dadhabinsallee qabaa mitiire inni garuutuyyuu waan sanniin nama aqaaqamuu danda'u yookaan waan sanniin nama seeraan qabachuu danda'u nama of danda'eetiin jedhe nama waan mara ofii isaatiif jechuudha of danda'eetiin raawwachuu danda'u kan yoo tokko malee darbee gargaarsa sirraan barbaanne ta'uu qabaata. Maaliif ati isa gargaaruuf osoo hin taane innuyyuu hin beeka jechuudha waan inni raawwachuu qabaatu beeksisa isaa wajjin waan raawwatu ta'uu danda'a waan tokko jechuudha. Kanaafuu ati callisteetiin akka nama waan mara danda'u hin ta'ini. Maaliif namnummaan ati jaalattu sunuyyuu kan of danda'e ta'uu qabaata kan of ta'e jechuudha. Kanas hin jedha. Inni arfaffaan of qayyaruu hin yaadin. Dhiira tokkotti dhiyaachuuf jecha yookaan immoo akka inni si jaallatuuf jecha of qayyaruu hin yaadin. Of qayyaruu yoo sin jedhu kana himmootuyyuu artifishaalii adda addaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf miini ergisaa gala fokkisa jedhee Oromoon keenya duraanuu himee mitiire. Kanaafuu ofii kan keetii ofii hin jijjiirin. Uffata adda addaa faashinii hordofuu ta'uu danda'a. Mataa kana kan hojjechiifata san ta'uu danda'a. Maaliif jennaan kunniin martuyyuu qarshii si gaafata jechuudha. Ati maalinatti kan kee ati hin jaalanne eentu siif jaalachuu danda'a. Maalinatti kan kee jechuudha
Amma fakkeenyaaf dhiira tokko yeroo mara ati diddibatteetini si arga haa jennu. Gaafa ati hin dibatin hoo yoo si argeetiin jedhe hangam akka si jaallatu yookaan himootiyyuu hangam qalbiin isaa akka cabdu hin dagatin. Kanaafuyyuu maalinatti kan kee qayyarteetini dhiira tokkotti dhiyaachuuf hin yaadinii siin jechuu barbaadeet. Maaliif dhiirri sun kan si jaallatu maalinatti kan kee yookaan eenyummaa kan kee kan aartifishaalii malee san ta'uu qabaataa jechuudha. Ati ijatti kan godhatan kan asirra dibatan san ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu ni jira amma qeensa ofiituyyuu dhedheereffatuun jammaramee jira ofirratti qaxxaluu maali kan jedhamne. Kanaafuyyuu waan akkasii sanirraa bafisuun of orguu qabaata. Maannetii kan kee kan duraa sassiif wayyaa gaafa si barateetiniin meekaappii malee yookaan himootiyyuu dibata malee si argeetiniin jedhe inumaayyuu si jibbuu danda'a fa'a si jibbuu danda'a sirraa fagaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu of ta'ee jiraadhu ennaa isatti karooftus maanetii kan kee hin qayyaarinii sin jechuu barbaadeeti. Kuni martuu kisaaraa akkasiif ta'u hin dagatinii sin jedha. Of ta'ii akka bareeddu taate ofitti himi yeroo maraa sin jechuu barbaada. Inni shanaffaan ofii keetii darajaa kan keetii fi kan isaa jechuudha. Inni na duraa ani immoo isarraan jechuuf hin dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan isatti ofaansite malee ati isaaf wajji qixxee hin taane jechuudha. Yeroo mara gadi of qabda. Maaliif wanta siif ta'uu danda'u akka siif hin taane barbaadda. Maaliif wanti inni si caaluuf jechuudha. Akka inni si caalle akka isin tokko taatan hubachuu qabaatta. Hubachuu qabaatta yoo millee kun sammuu kan kee keessa jiraachuu qabaata jechuudha. Inni kana haa ta'u yeroo mara inni kana haa ta'u inni akkana haa ta'u hin danda'amu. Atis gahee guddaa qabda jechuudha. Isaa jidduu keessanitti gahee guddaa akka qabdu hin dagatin jechuudha. Garuu waan inni yookaan himootuyyuu bareedaa ta'e yookaan immoo waan inni dandeettii qabuuf waan inni qarshii qabuuf yookaan himootii waan tokko isaa laalteetiniin gad of qabdee hojjetteetiniin jette dhiibbaa sarara gahuu danda'a waan ta'eef darajaan inumaayyuu of hin kaayin. Inni tokkoffaan lammaffaan achii booda akkana ta'uu ni danda'a hin jedhin. Maaliif jennaan isin lachinuyyuu tokko waan taataniif jechuu barbaadeeti. Akkasiis hin jedha. Inni jahaffaan beekumsa kan kee hin dhosini. Waan raawwachuu qabdu raawwadhu. Maaliif jennaan waa baay'ee raawwachuu dandeetta. Waa baay'ee raawwachuu dandeessa. Beekumsa kan kee ati dhositeetiniin jettee eentoo sii baaseetiniin jedha. Dandeettii kan kee mul'isi itti himi. Dubartoonni tokko ni jiran jechuudha. Yookaan immoo dhiironni tokkos ni jiru. Kan shamarreen akka beekumsisii ol baaftee hin dubbanneef dhoorgan jechuudha. Garuutuyyuu kuni dogongora guddaadha. Waan dandeettii tokko shamarreen akka raawwachuu qabaattu hin dagatinaa isin jechuu barbaada isin taasifamaan. Shamarreen tokkos ol baaftee dubbatu beekumsa isii san itti xaqqamamu ni honnoo jetti irraa deemti jechuudha. Kanaafuyyuu dhiirri kan jaalatu shamarree tokko kan beekumsa isii baastee dubbattu yookaan himootiyyuu kan waa raawwachuu dandeettu waan haaraa uumuu kan dandeettuu fi kan haasaa dandeettii qabdu akka taate hin dagatin. Kanaafuyyuu beekumsa kan kee hin dhosinii waan dandeetturaa dubbachuu baradhu. Yoo dubbachuu baratteetiniin jette wanti marti siif milkaa'uu siif sirraayuu danda'a jechuudha. Yoo ati cal'isteetiniin jette beekumsa kan kee waan mara kan kee yoo ati gadi qabdeetiniin jette eentu siif qabaree waan ofii kan keetti ati gadi qabdeef jechuudha. Kanaafuyyuu beekumsa kan kee hin dhosin yeroo baay'ee dubbadhu waan dandeetturraa siin jechuu barbaada. Inni torbaffaan hojii kan kee gonkumaa hin dhiisin. Kana wasiin jedhu mootuyyuu hojii gillii kan keetii ta'uu danda'a. Waan nama walitti si fidu ta'uu danda'a. Garuu bakka san inni hin jaalanne ta'uu danda'a. Ati ofitti amanamummaa qabaadhu malee waan kamiyyuu raawwachuu ni dandeessa jechuudha. Gonkumaa inni kana naaf hin faqqadu jetteetiniin inumaayyuu isaaf jecha inni akka si jaalatuuf jecha hin dhiisin dalagaa kan kee jechuudha. Maaliif jennaani akkuma jaalatti jirtu jibbisis jirti waan ta'eetiin jedheef dhiira tokko jaalatteetiin ati himootuyyuu yoo ati qaamii tokko hin qabne eenyummaaleen akkas hin barbaanne hin dagatiin jechuudha. Maaliif jennaan yeroo qayyaramee akka jirus ni beeyta. Kanaafuu dalagaa kan kee inumaayyuu hin dhiisin kaayyoo kan kee eebjuu kan kee hilmii kan kee hin dhiisin waan dandeettu maraanuyyuu waan ofii kan keetii dandeettii uumamaa kan keetiin xaqqamamiitii dalagaa kan kee inumaayyuu gadi hin dhiisin irra jabaachuu qabaattaayyuu nama milkaa'uu ta'uu qabaattaayyuu sin jedha. Kanaafuyyuu dalagaa kan kee kan irra jirtu dhiirsi kan kee
abbaan fiqiranya kan kee jaalalleen kan kee hin jaalatu yookaan hin mootu inni hin jaalatu waan kana jettee inumayyuu dhiisuu hin qabaattu sin jedha. Inni 8ffaan karoora kee hin dhiisin. Karoora kan kee hin dhiisin. Karoora kan kee. Fakkeenyaaf ati barana kutaa 10 tamaarta haa jedhu yookaan hin mootu barana hoggaa kana xumurtee achi booda waan tokko raawwachuu barbaadda haa jennu. Kanaafuu waan raawwachuu qabaattu kana erga isa waliin makamtee wanta san inni hin barbaanne ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu ati gaafa eebjuu kan kee dhiiste waan kana galmaan gahuu qabaadha jettee waan ati qaxaroon eeddu guyyaa sun geettee yoo inni hin barbaanne kan dhiisturra waan san hin mootu boodatti seenaa warra har'aan tana jammaruuf si wayya jechuudha. Kanaafuu ati barattee waa meeqa ta'uu osoo barbaaddu inni mootu waan san yoo hin barbaanne ka ta'u ati immoo dalagaa kan kee jabaattee cimtee jaladdeetiniin waan tokko hojiirra oolchuu yookaan immoo hojii ho'ii kan kophaa kan keetii ta'uu danda'a kan namaa walitti si fidu ta'uu danda'a keessattuu inni namaa walitti dhufeenya kan koo hin barbaadu jetteetiniin hin dhiisin jechuudha. Inni kun kaanumaan wal fakkaata. Kanaafuu karoora kan kee dhiiraaf jecha inumaayyuu hin dhiisini. Wanti martinuyyuu akka amma jirutti akka hin teenne hin dagatini. Maaliif hin qayyarama? Wanti hin qayyaramne hin jiru addunyaa tanarratti sin jedha. Kanaafuu wanti martuu akka qayyaramu hin dagatini. Ati mootuyyuu kan si awwaaxa'u kan si baasu beekumsa kan kee kuufatudha. Karoora kan kee gadi dhiisuu dhabuudha. Dubartii ofitti amantuu fi dubartii cimtuu ta'uu qabaatta. Ta'asiif as yoo jedhanis namaaf mar'amtu ta'uu hin qabaattu. Of taatee jiraachuu qabaatta sin jedha. Kanaafuu ati yoo of taatee sin jette eenyummaallee dubartii of taatee jiraattu akka jaalatamtuu taate bakkuma kamittuyyuu hin dagatin. Ati immoo of ta'ee jiraadhu yoomillee taanaan sin jedha. Akkasii keessattuu yoo duubatti deebi'eetiin jedhu asumarratti dhaabatee sin jedha. Amma duubatti deebi'aa keessatti waa'ee gara aartiifishaalii sanarratti bakka dheeraa kanarratti irraa of qusadhaa isiniin jechuu barbaada. Akkasii yeroo baay'ee wanta nu tasaasisuudha kun jechuudha. Bareedumsuma kenna yookaan kan rabbiin tokkichi nuuf kennu nuuf wayya jechuu isiniin barbaadeeti. Namni yoo kan qabu qaqqabatee sin jedhe baay'ee bareeduu danda'a jechuudha. Kanaafuu homaa sin barbaachisu of ta'ee jiraadhu sin jedha. Asumarratti xumureetiin jira. Warri chaanaalii kootii faarataata subscribe godhaa please. Kanaafuu na jajjabeessaa sin jedha. Akkasii namarraa fayyadamu isin haa taasisu rabbiin asiin dhageettanii asiin hin baasinaa waa dhageeffachuu jaaladhaa sin jedha akkuma yeroo mara jedhu. Kanaafuu namni walirraa barataa jechuu barbaadeeti. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuutti ciao bye.